السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يجلس فيا keessanii har'ani aappii tokko isinii qabee dhufee jira. Yoo telefoona keessan bakka keetan wallaaltanii karaa salphaa ta'een jechaadha. Telefoona keessanii dukkana keessa isin harkaa buutee yookiin bakka keetan yoo wallaaltanii karaa salphaadhaan aappii tokko yoo fayyadamtanii argachuu dandeettanii osoo ittiin bilbille jechaadha. Isa kam yoo jettanii amma asumaanii isin garsiisa. Isa kana kuno harka keessa wal rukutu jechaadha. Waggaa harka keessa rukuttan bakka isin jirtu iyyiti jechaadha. Sagaleen akkumaan itti bilbilaniititti iyyiti isinii ol baati jechaadha. Bakka gattanii yookiin lafa keettanii yookiin kiisima keessa keettanii waggaa dhabdan uffata wajjin karaa salphaan argachuu dandeettanii. Aappii kana eessaa arganna yoo jettanii pileestoora keessa hidhattanii buuftan jechaadha. Pileestoora keessa hidhattanii isa kanaadha kun okay. Pileestoora keessan keessa deemtaniiti buufattanii isiniin jedha. Pileestoora keessatti maal jennee buufna yoo jettanii pileestoora keessan tuttanii itti barreeffan jechaadha. Clamp to find jettanii waggaa akkana jettan isinii ba'a. Ani buusee erga buusee bubbuleera. Isa argitan kana godhinaan jedha asiin buufattan jechaadha. Isaan argitan kanaan buusee dura waan qabuufi akkasuma kana buuftanii fayyadamtan jechaadha. Karaa gabaabaadhaan telefoona keessa yoo isin jalaa bade karaa salphaa ta'een argachuu dandeettanii isiniin jedha. Yoggaa bantanii as tuttanii isuma gattuuttan jechaadha. Ammaa fi cufaa jira ishee yoggaa bantan garan as deebiftan jechaadha. Okay. Amma hojjataa jira eegaleera amma ishee. Eegalee jira. Sagalee ka barbaaddanii raddeeffachuus dandeettanii as bakka sagalee tuttanii sagalee ka barbaaddanii raddeeffachuu Bismillahirrahman akkas raddeeffachuu dandeettanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.